stop nabaran darbina iyya ariifachiisa iyya atamtama viidiyoo kana share do it copy link godha ijoollee Suudi Arabiyaa jirtu bira nagaa ilmaan Oromoo biyya Suudi Arabiyaa keessa jirtan adaraa waaqayyoo lubbuu micayyoo tanaa baraara adaraa rabbi ana embaasiin bilbila narraa kaasuu dideera warra embaasiitti guyyoo nu hin bilbila namarraa hin kaasan please lubbucoota lubbuu shi qaqqaba micootu barri ergatti itti cufame torban guutuu feddi barri itti cufanii jiranii tumaa jiru sijjeefnaa jechaanii jiran location ishii hin jira naannoo ishii nabira hin jira bilbilli ishii hin jira namni nama gargaaruu dandeessan lubbuu micayyoo tanaa baraara adaraa waaqayyo ijoollee Oromoo biyya Suudi Arabiyaa keessa jirtan bilbilli kiyya profaayilii koo jala jira dawwalaatoo naquun nama location isiniif laadhaa namni nama gargaaruu dandeessan lubbuu micayyoo tanaa yaa baraarru borhoo duute seenaan illee nu dhiisu dhugaa waaqayyo please gargaaruun dirqama keenya waliif rifachuun dirqama keenya viidiyoo kana sheer naa godhaa ijoollee Suudi Arabiyaa biraan nagaa Ashama harka fuuni nagaa siniif baay'atu hordoftoota chaanaalii alamtuub nagaan keessan dachaan haa ta'u baga nagaadhaan nuftasiin jechaa meelaayikii gochaa akkasuma immoo warroonni maamila kontaane maamila koo ta'uun dagatinaa siniin jedha. Egaa baay'ee kan nama gaddisiisu guyyaa keessatti yeroo keessatti wanti ta'aa oolu kun waan addaati. Micoo kana ganni nama gadi lakkistee jechaadha. Micoon kun Suudi Arabiyaa keessatti akkuma suura irratti argitan namoonni beekuu dandeessan illee yoo jiraattan jiraachuu dandeessu hordoftoota koo keessa Suudi Arabiyaa keessatti barriin itti cufamee isa barriin itti cufame irra immoo tumamaa dabaddabamaa jirti jechaadha areeka jaraatiin. Adaraa keessan lakkoofsa gubbanyuu gubbaarraa argachuu dandeessu noona dubbistan ani immoo lakkoofsa ganni isiniifan kennaa ishiin lookeeshinii isinii kennite micoo kana lubbuu ishii baasuu dandeessu warri Suudi Arabiyaa keessa jirtan qofti jechaadha. Obboloota koo akkatti baanu malee akkatti gallu waaqayyoon harka jira jarittiin kun gara jabeetti dhabeettu akka ishiin garaa jabaattu jechaadha. Maal yoo ta'uu fi baate gara biyyaan gashanii maaliif tumu maal ijoollee keenya akkasittiin dararuun maal ijoollee keenya akkasittiin boochisuun adaraa keessan micoo kana otoo isaan albee irratti fudhatanii qalanii hin nyaatin lubbuu micoo kanaa baraaru ani kan na dhibe keessaa tokko warri ejensiidha ofiin jedhanii birrii itti nyaatanii gara Itoophiyaa irraas gara biyya Arabaa kanatti fidanii yeroo bilbila isaanitti bilbilan maaliif nama jalaa qabuu diduu silaa qarxum godhanii birrii sana nyaatu garkamirraayyuu birrii nyaatu ammoo odoo ijoolleen kun gara biyya fedhe haa ta'u biyyoota Arabaa kam keessa deemuu danda'an ejensiin kun maal hojjettee argatti maaliidhaan qarshii argatti maal taanan bilbila ijoollee keenya jalaa kaasuu didu maaf nama jalaa kaasuu didu eessa ejensi jedhamee eega guyyaa rakkoo guyyaa ijoolleen keenya akkasitti rakkoo keessatti butamte isaaniin dararamte manni itti cufamee achi keessatti duutu beeloftu bishaan dheebotte yoo kan immoo ofii isaaniitti harka isaaniitti lubbuu ijoollee keenya dabarsanii reeffa ishee achi darbatan kana amma sanatti maaliif eegu yeroo itti bilbilan maaf nama jalaan kaafne bar lubbuudhuma isin baattan kana lubbuudhuma isin ejensiidha ofiin jettan baattan kana dhaloonni kunillee lubbuu kana baachaa jiru jechaadha. Adaraa keessan warroonni ejensii dubbisuu dandeessan Suudi Arabiyaa keessa jirtan micoo kanaaf sagalee ta'a lubbuu ishii baraara lubbuu ishii oolchaa jechaadha. Micoon kun viidiyoo fi waraabne suura qofa yeroo boossu akkasittiin kaaftee of ergite jechaadha. Lookeeshinii ergattee manni itti cufamee jira. Bilbilli irraa fuudhamee jira. Okay maaliin akka dubbatattu ka bilbilli irraa fuudhame mana kutaatti gashitee itti cufte maaliin dubbatatti? Lookeeshiniin gannii bira jira. Baasuu dandeenya obboleettii keenya dhaqqabuu dandeenya warri jettaan adaraa rabbiin itti amantanii adaraa keessan na dubbisaayii lakkoofsi kiyya hin jira eenyu irrachaadha na dubbisaa siniin jedha cattii tana lubbuu ishii haa baraarru gaafa duute jechuun bu'aan qabu abaluu sun duute jennee wal faarsuun bu'aan qabu arra bicattii tana aadaa qabnu siniin jedha. Obboloota koo inni obboleettii kanarra ga'e ani boota gaariin jira jechuu dandeessa borusirra ga'uu danda'a hin beekamu. Sagalee walii haa taanu bakka sagalee walii ta'a gaafa sagalee walii taatan rakkoon keessa furmaata argata gaafa bakka namni tokko gaafa rakkate iyyatneetu badhiisoo otoo hin taane sagalee ta'iif chaanaala qabdu gubbaarratti sagalee ta'aafi
tarii tokko keessa tokko dhaggeeffatee warratee obboleettii tanaaf furmaata ta'a. Adaraa isiniin jedha obboleettii kana lubbuu ishee haa oolchinu. Jarittiin gara jabeettidha. Isinuu beektu isinitti himuuf nan barbaachisu. Kanaafuu yaa obboloota koo yaa Oromoo hundumti keessan kan sagalee koo kana dhageessan laayikii godhaa. Laayikii keessaniin namoonni baay'een dhufan ilaalanii tarii namni ejessiitti dhiyaatee namni jalaa ejessichi sun sagalee isaa jalaa qabuu danda'u yeroo itti dawalan biraa qabuu danda'u hin jira ta'a. Laayikiin keessan immoo namoota baay'ee biraan ga'a jechaadha. Maaluman jedhe bara ijoollee rakkinni ijoollee keenyaa kun baay'ee ulfaata dhabe. Maaluma balleessa dhumti kun maalumti taananii akkasittiin dararamu akkasittiin tumamu akkasittiin manatti gashitee tootumti ijoo. Ilma namaati barra. Hin gurraachofne malee bar nama akka isaaniitti beenuus. Akkuma isaanii miila qabnaa, harka qabnaa, ija qabnaa, qaama guutuu akkuma isaanii qabna. Bifa keenyatu gurraacha malee inni kun immoo kalaqa rabbiin nama hundumaa uumedha. Inni uumama rabbiin uumedha. Sibiila wayiisse ammoo manatti gashanii totuma maal jechuudha. Adaraa keessan micayyoo kanaaf sagalee ta'a. Warroonni beektanis warroonni hin beeknes dhiiga namummaan kasinitti dhagahamu micayyoo tanaa sagalee taati lubbuu ishii baraara. Torbee guutteetti ergaa mana keessatti galfamtee tumamuu qabde. Amma har'aatti namni birmateef hin jiru. Har'a kunoo sagalee ganniin sagalee taate suura ishii poostii goote jechaadha. Kanarra namni sagalee ta'eef tokko hin jiru. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa isinitti baay'isuu hin barbaanne laayikii gochuu hin dagatinaa. Warroonni mana koo haaraa dhuftan asumaan maamila koo taa'ii jajjabaadhaa isiniin jedha.